Hayilee Fiddaa bara 1932 Naqamte keessatti dhalate. San booda yeroo gabaabaa keessatti ji'oota keessatti karaa magaalaa Arjoo deeme. Magaalaa Arjoo kan jedhamu magaaluma Arjoo saniyyuu namni baay'ina isaa ijaare mana isaa abbaa Hayilee Fiddaati. Obbo Fiddaa kuma maaliif isaan calqaba irratti qotee bulaa ta'an malee ogummaa muka tolchuu kittiin anaaxiyan jedhan san qabu mana sin ijaaru. Kanaaf magaala Arjoo magaala xiqqittii san keessatti guddate waggaa 39 booda bara 1971 ajjeefamee jechaadha. Kanarraa waan arginu maalinni obbo Hayilee Fiddaa umuriin inni jiraate baay'ee gabaabaadha. Seenaan isaa garuu baay'ee bal'aa lakkaa'amee kan dhumuumuti jechaadha. Daqiiqaa 3 daqiiqaa 5 keessatti qofa odoon ta'in kitaabuma guddaa keessatti iyyuu lakkaa'ameen dhumu. Fakkeenyaaf kontroversii isa keessa kaasan namni baay'een ani isa jaalanne jira, namni baay'een ani isa jaalatu jira. Warri fakkeenyaaf Itoophiyaa faarsan Hayileedhaan maal jedhu fiidisti jedhu abaawoodha jedhuun jecha. Firoonni keenya immoo keessattuu ani baay'een jaaladha isaan immoo maal jedhu qayyoo goobanaa jedhuun jecha. Kontroversiin yeroo san Hayilee Fiddaa wajjin wal qabate baay'ee bal'aa akka ta'e argisiisaa jechaadha. Kanuma irratti iyyuu seenaa hedduu jechuudha. Kan biraa Hayilee Fiddaa faamilii yookiin maatii bal'aa keessatti guddate. Obboleewwan 3 fi obboleessa 4 qaba. Walumaa galatti abbaansaa nama ijoollee 8 qabaa jechaadha. Hayileen garuu maatii bal'aa kana keessatti abbaa fi haadhaan kunuunfamee guddatu malee ijoollee 2 qaba. Ijoollee lamaan san kunuunfatee guddisuu hin dandeenye jechaadha. Keessattuu mucaa isa dhumaa mucaa Yoodiit jedhamtu waliin baay'ee waliin beeku. Ishiin illee baay'ee hin beektu jechaadha. Maaliif akkuma ijoolleen sun dhalatteen Hayileen kara biyyaa dhufe kara biyyaa dhufuu qofa odoon ta'in yeroo muraasa keessatti dargiidhaan ajjeefamee jechaadha. So magaala Arjoo irraa magaala xiqqoo irraa ka'ee amma magaala sadarkaa addunyaatti beekamtu Paaris ga'utti seenaan Hayilee Fiddaa baay'ee dheeraadha. Kara barumsa isaatiitti hoggaa dhufnu Hayileen saayinsii baay'ee jaallata. Naachuraal saayinsi kan akka sila Profeesar Indashaw jedhan san daa'imummaan iyyuu kan akka pileenii kana qola boqqolloo irraa fuudhee hojjetee balaliisaa ture gaafa Arjoo jiru jechaadha. Booda kutaa 5 amma 6tti kutaa 5 amma 8tti Naqamtee dhaqee san booda immoo Finfinnee dhufee Wingeetitti barate jechaadha. Hayileen kana hunda keessa gaafa darbu irra caala tokkoffaadhuma ba'a. Garuu Hayileen ani tokkoffaan ba'a jedhee of dhaadhessuu nama hin barbaanne jechaadha. San boodas Hayileen Yuunivarsiitii Finfinnee keessa galee ji'ooloojii fi fiiziksii barate gaafa Faransaay dhaqus barachuudhaaf kan dhaqe astiroonoomii barachuudha dhaqe. Haa ta'u malee garuu inni saayinsii hawaasaa filachuudhaan achitti maal barate sooshoolojii and sooshaal antiroopoolojii barate jechaadha. Isa qofaa moti Hayileen gaafa Paaris jiruuf gaafa Jarman jiru waan barate wajjin waan wal qabatu odoon ta'in afaan Oromoo barsiisa ture yuunivarsiitii kana hunda keessatti iyyuu. Gaafa afaan Oromoo kana barsiisu akka sila jedhame Sheek Sabarii Sheek sila jennee qubee kalaqesanii Hayileen isa sirreesseet isa irratti kitaaba barreessee jechaadha. So har'a gaafa asitti wal geenyu Hayilee yaadachuu kan barbaanne isa kana wajjiniini. Kitaabni inni barreesse afaan Oromoo wajjiniin wal qabatema hirmaata dubbii afaan Oromoo keessattuu giraamarii isaa wajjiniin waan wal qabatu qubeen akka har'aa kana akka ta'uuf kan isaan kalaqan san irratti amma tokko itti dabaleet gumaachi isaa qubeen waan har'a fakkaatu kan akka ta'u godhe. Isa qofaa moti yeroo san qaamolee siyaasaa keessatti qaamolee adda addaa keessatti afaan kamtu yookiin immoo qubee kamtu afaan Oromootiif gaarii ta'a kan jedhu irratti inni artikilii hedduu barreesse jechaadha. Artikilii san barreessuudhaan Oromoota qofa odoon ta'in Oromoodhaa ala warra jiran baay'ee amansiisuu irratti carraaqqii gugurdaa godhe jechaadha. So Hayileen dhaabbolee adda addaa kitaabolee adda addaa keessattuu immoo artikilii gugurdaa adda addaa barreesse. Dhaabbolee uume kana keessaa tokko warraaqsa sooshaalistii guutuu Itoophiyaa kan jedhu baay'ee beekama kun mi'eessoo jedhama. Isa qofa odoon ta'in waldaa barattoota Itoophiyaa biyya Awurooppaa tokkummaa ijaarsa barattoota Oromoo biyya Awurooppaa kuni dhaabbolee Hayilee Fiddaa uumedha. Wanni nama dhibu baay'ee isaa Hayilee Fiddaa haa uumu malee
dura taa'aa ta'ee kan hooggane hin qabu jechaadha. Haayileen irra caala maal hooggana hoggaa jedhame yaada hooggana. Yaadicha isaatu hooggana jechaadha. Maaliifii dhaaba san keessa jira, hoggansa isaa keessa jira, garuu dura taa'aa waan akkasii kana taa'urra duuba taa'ee yaada isaa hoogganuu irratti ga'een inni qabu namuu mormuu hin danda'u jechaadha. Kanumaafiyyuu waa'ee mi'eessoo gaafa ka'e nama hundarra maqaan sirriitti yaadatamu, maqaan irraanfatamuu hin dandeenye kan Hayilee Fiddaatii jechaadha. Isa qofa odoo hin ta'in waldaan barattoota Itoophiyaa biyya Awurooppaa gaafa ka'u ammas nama baay'eerra eenyutu yaadatama? Hayilee Fiddaatu yaadamatama jechaadha. Isa qofa odoo hin ta'in warraaqsi bara 1960moota yookiin 66 gaafa ka'u namni baay'een hin yaadatama, garuu maqaan Hayilee Fiddaa isa calqaba irratti tarreeffamu keessaa tokko jechaadha. Kana namuu falmuu hin danda'u. Isa wajjiniin garuu namni hedduun akka jiran hin beekamaa jechaadha. Akkuma sila kaasuu barbaade Hayilee Fiddaa bara 1932 dhalatee bara 1971 ajjeefame. Waggaa 39 keessa anammoo umuriin keenya 40 keessa seeni I think namni baay'een har'aa maalan jedha Hayileen waggaa xiqqoo odoo dabalatee maaltu ta'aayyuu dhaloonni suni odoo wal fixuu baatee maaltu ta'aayyuu kan jedhu dhuguma kiyyan gaafadhaa jechaadha. Waggaa 39tti qubee irratti ashaaraa ammanaa erga ol ka'e, siyaasa Itoophiyaa irratti ashaaraa ammanaa erga ol ka'e, siyaasa Oromoo irratti ashaaraa ammanaa erga ol ka'e, odoo waggaa 30 irratti 30 dabalatee 70 odoo guutee maaltu dhalata Itoophiyaa keessatti kan jedhu gaafinatti ta'aa jechaadha. Ittuman darbaa waa'ee warraaqsaa kaaseera. Hayileen odoo jiraachuu baate, actually odoo generationiin sun jiraachuu baate lafti kan qotee bulaa ta'a jechi isa qofaa mute nan jechuu barbaade maal ta'aayyuu kan jedhu ammallee gaafinatti ta'aa jechaadha. Kana jedhee dhumarratti haadha manaa Hayilee wajjin waan wal qabatuun kaasa. Reediyoo tokko irratti Darajjee Hayilee interviyuu isa godheen Yedarraa Cawtaa kan jedhamu interviyuu waa'ee Hayilee gaafatamee ture. Hayileen gaafas akkamitti wal bartanii waan akkasii ka'ee waa'ee abbaa ishii ka'e. Abbaa ishii finxaaleyyii warra right wing warra jedhamu kanaadha. Maaliif warra gurraachaa kanan amananii jijjiiramni baay'een ta'uun irra hin jiru jedhee tamanaa jechaadha. Gaafa abbaan ishiitii fi abbaan haadha warra Hayileetii fi Hayileen gaafa wal baran ishiin baay'ee sodaatte. Jarri kun wal loluu gaa'elummaan kiyyayyuu hin caba jettee Hayileen garuu namuma kana suutuma jedheetti siqee gaafachaa dhumarratti kooministii godhee jechaadha namuma san. So Hayileen nama baay'ee geeddaruu irratti yaada burqisiisee waan baay'ee godhe. Isa qofaa muti. Maatiin haadha warraa Hayilee waan tokko qofa gaafatan. Biyya isaa dhaqxee odoo ilaaliin hin dhufinii hin fuudhin waan jedhu kaasaniif jechaadha. Gaafa biyya kana dhufte waan adda addaa wanni ishii qubate maalinni tokko hiyyeessa baay'ee argite. Hin naate ishiin. Hayileen maal jedhaa yeroo sanii hojii baay'een nu eegaa jedhe. Kana hunda geeddaruun nurra jiraa jedhe. Ammas karaa 4 kiiloo kana karaa masaraa mootummaa gaafa dabartu ilmi namaa baay'een mootii Hayilee Sillaasee akka waaqatitti kufee kadhata. Ishiin hin naate ammas maaliif Faransaay irraa dhuftee Faransaay immoo biyya abiyootiin riivolushiniin guddaan itti adeemame. Hayileen ammas maal jedheen hojii baay'een nu eegaa kana hundaa geeddaruu jedhe. Haa ta'u malee erga san jedhee booda waggaa dheeraa odoon turin du'ee jechaadha. Kan biraa wanni na dhibu maalinni waa'een du'iitii isaa haadha manaasaa wajjiniin wanna waliin haasa'an qaba. Maal jedhee waan kana gaafasiin jedhe rakkina keessa seeneera waa'ee koodii wayii jechaadha. So gaafa dhumaa waan kana kaaseef jechaadha. Maal jechaadha gaafa rakkina keessa seenu wanni sun maaliin jedhanii haadha manaa gaafa gaafatanii sanin himu nama dhimmi ilaalutti qofani maa jette. Namni dhimmi ilaalu kun kabajamoon pirezidaantii yoo isin taatan mooji. Anyway waan akkana ka'e lammaffaa gaafuma san maal jedhee gaafatame wanni kun maal ta'eeni dhumeeraa amma yoggaa jettee ishiin gaafatamtu ammallee ani dhume jedhee hin beeku ammallee Hayileen hin dhufa jedhee tan yaadaan jedhu yaada kana kaaftii jechaadha. Kana qofa odoo hin ta'in dhumarratti wanni tokko anan jedhu maalinni pirezidaanti Mangistuun Hayilee maaliif ajjeeftanii jedhamee kitaaba irratti gaafa mootan dee jedhee jechaadha. Maal jechaadha waan hedduu Hayilee wajjiniin waan wal qabu baay'ee jira. Kara dubbii ijoo keenyatti gaafa deemnu Hayilee asitti qaabachuudhaaf har'a kan barbaadame waan siyaasa wajjiniin wal qabatuu mutii jechaadha. Inni rikogniishinii isaan malu jechuuf odoo hin ta'in isa gaafuma biraa haala biraatiin hin yaadatamu.
Haayileen har'aasitti akka yaadatamu kan barbaachiseef Haayileen qubee afaan Oromoo wajjiniin wal qabate gumaacha inni godheefi.